rifeensa fa'a irra guban. Rifeensa fa'a irra guban. Anuun qoramee maqaa qoqqora sababa saniitiif mee abaa'oo shanillee yoo naan jette bilxiginnaan hin qoraa warra mataa rifeensa dheeressan ati abaa'oo deeggartaa shiftaa yookaan atuu shiftaadha jedhanii mataa irratti ibiddaan gubaa jira. Waan wayyaan irraa dhaalte akkana aadoo hin daddabsin beekumsa naaftanyaallee gorsa naaftanyootallee irra dabalatteeti ummata keenya akka ajaa'ibatti cunqursaa jirti. Itti aansuun ammoo Oromiyaa keessatti ammas bakkoota akka kutaalee Oromiyaa keessaa Harargee, Gujii, Baale, Wallaggi dura rakkoo keessa jiran ammas rakkoon dabalataan irruma jira. Arsii, Jimma hidhaan akkuma itti fufee jira ammas. Godina Gujii keessatti yeroo koronaan namni hunduu ogeessonni fayyaa namni kamuyyuu ummanni akka bakka takkatti walitti hin qabamne addaan faffagaatanii fageenya fi eeggatanii haa jiraatan. Yoo socho'anis haa socho'ani jedhee namni hundi gorsutti yoo xiqqaate mana tokko keessatti nama 400 ol fa'a hidhanii akka jiran hidhanii akka irratti akkasitti dhukkubaaf saaxilaa jiran ummanni jiraattonni naannoo isaanii himataa jiran rakkoo uummata Oromoo ammas akkasumatti itti fufe. Kan isin ajaa'ibsiisu kanneen guutuu rakkoo kana guutuu gayanii kaan ajjeesanii kaan rasaasaan dhaanii kaan dhiiga isaa bakka adda addaatti jiisaa itti aansu yeroo koronaan addunyaa kana qabate doktoroonni fayyaa akka ajaa'ibaatitti barbaadaman. Sababa koronaa vaayirasiitiif chaayinaan biyya keenya gargaaru doktoroota 15 akka ergite namni guutuun ni beeka. Doktoroota 15 biyya alaa irraa doktoroota barbaada ammoo doktora keenya warra ispeeshaalii warra doktora waliigala ta'an kanneen hidhaa jiran waan isin ajaa'ibsiisu keessa. Hospitaala Mojoo nama hojjetu nama Roobinaas Magarsaa jedhamu doktora fayyaati ispeeshaalistii doktora fayyaati yeroo ammaa kana hidhaa keessa jira. Biyya hambaa doktora barbaadde akka dhukkubsataa lammii isaa yaaltee dhukkuba kanarraa baraartuuf. Biyya keenya immoo doktorri mana hidhaa ta'a hin hidhamu hin roorrifamu. Ati abaa'oo ati shanii ati kaabaa'oo deeggarta ati yookaan paartii biraa deeggarta jedhameetiin kanaan itti roorrifamu. Kunis waan ajaa'ibaati. Kunis rakkoo uummanni Oromoo yeroo ammaa kana mudate. Rakkoo Oromoo akka ajaa'ibaatitti yeroo ammaa kana keessa jirti. Rakkoo Oromoo yeroo ammaa kana keessa jirtu kana jedhanii san jedhanii himuun nama dhiba. Akka ammas dhugaa fi nama dhibaa garuu yeroo ammaa kutaalee Oromiyaa keessatti warra duraanuu hidhaa keessatti turanii hidhaa keessarraa ragaa tokko itti dhabanii mana hidhaatti gadhiisanis deebisanii akka mana hidhaatitti irraa jiran. Akka fakkeenyaatitti godina Baalee keessatti nama Abdii Baalee jedhamu. Peejiin feesbuuka isaa Abdii Baalee jedhama. Duraan guyyaa 3 dura mana hidhaati hidhamee hidhaa baay'ee ture. Akka gabaasni amma sooshaal miidiyaa irra deemaa jirutti ammoo madda qabatamaa irraa arginetti mana hidhaatitti akka deebi'e himaa jiran. Kun maali? Har'a hiiku deebisanii har'uma hidhu. Dura maaliif qabanii
maaliif gadhiisanii ammas deebisanii maaliifidha? Wannummaan Oromiyaa keessatti deemaa jiru. Wannummaan uummanni bilxiginna warri mootummaa irra jiru. Mootummaan cundhuura wanni isiin hojjetaa jirtu yeroo ammaa waan namaa hin galle maal akka hojjettu warra hin beeyne warra ajaa'ibaati. Warra ajaa'ibaati. Ka gubbarra jiru ka gubbaa hoogganu kaabinoota warra waan beeyne kanniin kama oromummaaf isaatiif qeerruma yookaan jawaar deeggara yookaan kaafaa'oo yookaan paartii Oromoo deeggara jettee hidhuu malee namni kun waan kana balleesse kanaaf hidhame jettee sababa tokkollee himuu hin dandeessu. Sababa tokkollee himuu hin dandeessu. Warra akkanaa kanatti biyya bulchaa jira. Yeroon dimokiraasii jedha namni bakka jiru bakka hundaayyuu biyyi teenyas biyya dimokiraasiiti. Biyya federaalizimii sabdanneessaan bultu jedhameetti himame. Abbaan waan barbaade yaada barbaade oofatuu hin danda'a. Abbaa fedhe deeggaruu hin danda'a. Jedhanii himan muummichi biyya sanii muummichi koloneel abiyyiin keenya kana himaa oola. Kana akka kana nu himaa oola dimokiraasiidha namni martuuyyuu abbaan fedhe waan fedhe deeggaruu ni danda'a ni qabdani jedheetiin nu himaa oola. Garuu wanni qabatamaan Oromiyaa fi biyya san keessa hojjetamaa jiru keessattuu Oromiyaa keessa hojjetamaa jiru kutaalee Oromiyaa hunda keessatti hojjetamaa jiru. Rakkoo ajaa'ibaatu deemaa jira. Uummanni keenya ammas rakkoo kana guutuu haasofnee miti. Furmaanni rakkoo kana guutuu haala gabaabaan jecha gabaabaa yoo ibsine tokkummaa har'as borus tokkummaa kan nu baasu tokkummaa kan fuuldura nu oofu tokkummaa. Haasaa pirezidaantiin kabajamoon duraanii Oromiyaa Lammaa Magarsaa yeroo duraa takka OBN waliin haasaa taasise wayii irratti kan inni jedhe keessa yoo mootummaan bu'uurri Oromiyaa wanni jedhamtu tun hidda cimaa wayii qabaatte hidda sosochoon qabaatte bakka feenetti akka feenetti bakka feene hojjetuu hin dandeenye akka feenettis jiraatuu hin dandeenye. Amma koloneel Abiy ergamtuu isaa achi kaayee mootummaa cundhuuraa Shimallis Abdiisaa nama jedhamu kan achi kaayeetiin uummanni Oromoo rakkatuu baate waan isa galchuu miti. Rakkoo Oromoo hin dubbatu akka rakkoon Oromoo kun furamuuf hin hojjetu. Oromiyaa keessa uummanni Oromoo maal jedhaa jira? Maaltu deemaa jira? Jedhee uummatarraa hin dhagayu. Miidiyaan jaraa waan rakkoo uummataa kana hin gabaaftu waa'ee bilxiginnaan nu hin boonnu hin boochisina waan jedhamu kana malee rakkoo uummataa uummanni Oromoo maal keessa jira? Eenyu rakkataa jira? Eessan rakkoon jira? Karakkisaa jiru hoo uummata rakkataa jira moo karakkisaa jiru nuyi jedhee nama qoratee yookaan addaan baafatee kaabinoota Oromiyaa keessa jiran matarraa haga miila caffirraa haga gandaatitti nama qoratee yookaan haasa'ee rakkoo furuu danda'us miti nama rakkoofis bakka qabu miti. Akkana kanatti yeroo ammaa kana Oromiyaa bulchaa jira. Hirriba malee halkanii guyyaa hirriba halkanii guyyaa koloneel Abiyyi maal na ajaja. Ergaa isaa maal fudhadhee Oromiyaan kaabinoota Oromiyaa warra namaaf gara laafiinsa hin qabne kanneen maal dabarsaa maal jedha jedheetiin kana yaada malee inni ani pirezidaantii mootummaa naannoo Oromiyaati. Ergamni koo ummata Oromooti. An ummata Oromootti bakka na buufate jedheetiin nama yaade sammuu ufiitiin itti yaade waa hojjetu miti. Garaa achi baafatanii garaa qalqalloo guutanii sammuun faadii nama ta'e maali faayidaan isaa? Garaa isaa laaluuf yeroo hin qabne garaan isaa waan hin godhu. Aduu keessa gabbaasanii udaan qofa garaa guute.
warra udaan qofa garaa guute ka sammuun isaanii waa takka hiyyaan ka sammuun isaanii uummata Oromootiif hiyyaan ka yeroo mara ergamuu malee bara kaan wayyaanii ergata gara feete ajajjee akka feete goote.